Imaaraat keessaa bakkuma hundaayyuu jira qabaan. Kanaan jala murasitti immoo danda'a. Maaliif amma Dubaayis qaata jalqabanii nama baay'ee qabaaru. Engadda bakka naannoo hojii kootii nama 200 ol al tokkotti qabanii deeman. Sigalee nama 10 nama 5 kan qaban immoo baay'eedha. Al tokkotti baasiin guddaan dhufee baasii baay'ee dhufee nama akkasitti naqanii deemanii. Sana keessaa namoonni baay'een waraqaa qabu waan si dhibu. Bakka wayitu jira bakka Habashaan keessa jiraatu. Naannoo sana keessa waan si dhibu Habashaan uffata baay'ee gaggabaaboo uffatanii jiran turanii waraqaa qabu waan si dhibu. Utuma waraqaa qabanu keezii baay'ee qabamaa ture. Engadda alaayinis jira ture. Itti fufaa jira gaajumaanis hundinuu qabanii inni jedharu biyya jala qulqulleessuu barbaadaru summii baay'eeti. Kan jarri funaanaa jiran qabaan bakka hundaa qabaa jiru garuu ajmaaniin chaarjaa kana karaarra warra deemu warra uffannaa gaariillee uffanne deemsa abbichaati wajjin akkuma jette dhaabbannaa bakka hin taane sochii jaraatii wajjin kan jarri funaanaa jiran garuu hanga nama argetti ni jammarama jedhaa jira malee kan mana seenuun maddee jammaraniiru natti hin fakkaatu. In jalqabama dhiyootti jalqabama kan mana seenu maal Abu Dhaabiidha mana seenan miti location. Aleeni Abu Dhaabiidha mana seenan jedhaa jiru. Isaayyuu immoo sirni jarri baafatan waraqaan keellee ofirosorii irra jiraate yoo manatti illee irraanfattee baate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shumaan qabuna jirtu baga jiraattan obboleeyyan kiyya. Viidiyoon kun dhaamsa ijoollee Dubaayiif jechuudha. Akkasuma obboleessi keenya Muhammad Aljazeeraa maaliif qabamee rakkoon inni mana hidhaa jiru maali kan jedhu viidiyoo kana keessatti hubachuu dandeessu. Akkasuma dhaamsi kun dhaamsa guddaa ijoollee Dubaayiif dabarsaa jiranii akka carraa argee anillee waraabee sheerii isinii gochuu fi irraa fayyadamuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana haga dhuma dhaggeeffadhaa sheerii waliif godhaa. Ijoolleen Dubaayii keessa jirtan rabbi raamata isiniif haa godhu raamatuma qofaa isinii kadhanna. Dhugaa dubbachuu fi dhiyoo kana jechuudha viidiyoo wayii waraabee wanni ijoollee keenya Suudii irra ga'ee ijoollee Dubaayii irrallee ni gahaa ilaalchi isaanii hojiin isaanii gaarii miti jedheen ture. Hunda miti obboleeyyan kiyya akkuma namni gaariin jiru namni badaan ni jira nama keessa. Jennaan ijoollee baay'een na lolanii jechuudha. Ijoollee Suudii qoosaa seetee maarraa jiranii naqeeqani. Ani garuu warra dararamaa jiru nama takkaaf jecha sababa rakkoon dhufte akkasuma rakkoon ijoollee Dubaayii irra ni gahaa jedhee fi shakkee ture jechuudha. Har'allee kunoo ijoolleen Dubaayii keessa jiran qullaa deemuutiin biqa mana shiishaa mana dhugaatii dhaabuutiin qabaan akka malee itti muddee Dubaayii keessatti itti fufee jira jechuudha. Uummanni keenya Suudii keessa jiru yeroo isaan manni zubaalaa uffatanii kobosii goggogaa baatanii dhanni isaanii dhumee rakkoo hedduun irra ga'e miidiyaa irratti waraabamanii maxxanfamaa turan. Kuni sababuma rakkoo ijoollee keenya warra babbadoo irraa ka'edha. Ammas Dubaayii keessatti illee nu eegalee jechuudha. Egaa maal goona dabarsuma jechuudha. Namni keenya kan sabaree hojjetachuu barbaadu jira, kan immoo akka argee jiraachuu barbaadu jira. Amma kun biyya Dubaayitti illee kabajaa dhabne jechuudha. Habashaa Itoophiyaa jennaan kabajaa dhabne jechuudha. Ani waan isiniin jedhu hin qabu. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa irraa fayyadamaadha. Mee maaliif qabamanii guyyaatti nama 200 qabamaa makiinaa takkaan guyyaatti osoo hin taane bakka takkatti nama 200 qabanii deemaa jiru jedhan. Guyyaatti mana faa cabsanii seenaa jiru jedhan. Ijoolleen Dubaayii jirtan mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Yaada bareedaa dabarsaa hartaa. Ammatti garuu aleeni addarbaniiru kan jarri jedhamaaru chaarjaa raash ni qabaara jedhanii dhugaadhaan chaarjaa qabaniiru ijoollee. Quban qabu kan chaarjaa garuu Imaaraat keessaa bakkuma hundaayyuu jira qabaan. Kanaan jala murasitti immoo danda'a. Maaliif amma Dubaayis qaata jalqabanii nama baay'ee qabaaru. Engadda bakka naannoo hojii kootii nama 200 ol al tokkotti qabanii deeman. Sigalee nama 10 nama 5 kan qaban immoo baay'eedha. Al tokkotti baasiin guddaan dhufee baasii baay'ee dhufee nama akkasitti naqanii deemanii. Sana keessaa namoonni baay'een waraqaa qabu waan si dhibu. Bakka wayitu jira bakka Habashaan keessa jiraatu. Naannoo sana keessa waan si dhibu Habashaan uffata baay'ee gaggabaaboo uffatanii jiran turanii waraqaa qabu waan si dhibu. Utuma waraqaa qabanu
keeziin biizinasiidhaan itti baname waan si dhibu amma galaa jiru dhibboo hin bahinaa mana madaamaatii hin bahinaa warri baatan of eeggadhaa warri hin baan immoo hin bahinaa taa'a. Naa rabbiin isin haa eegu. Maal beektu fakkeenyaaf jira hattuun jira biyya kana hattuun jira jarris seera kana gaafa baasanu callisanii miti zulmii baay'atee biyya kana hanna baay'atee ijoollee biizinasii hojjetutu baay'atee waan adda addaatu biyya kana irratti baay'atee jira kanaaf akkas qulqulleessuu barbaadaa waan ta'eef namoonni immoo waan kana keessa hin jiraanne sababaa namoota kana keessa dhaxxanii qabamuu jirtu kan hin jechuu barbaade namni nagaanis walitti qabamuu danda'a. Fakkeenyaaf ollaa kee namni gadheen jira taanaan gaafa manni isaa cafamu manni keessa hin cafama. Namni sun yookiin biyya tokko ta'uu dandeessu akkana jechuun fakkeenyaaf nama Itoophiyaawii ta'uu danda'a yookiin Afrikaa ta'uu danda'a. Afrikaa taanaanis walumatti lakkaa'amna biyya kanatti baay'ee fuulli keenya gurraacha jira fakkaata. Jarri tokko madha jedhanii walumatti nu haranii galu. Namoonni ispeeshaalii Afrikoota waliin warra Naayijeeriyaa warra maalii ollaa jiraatan warra dhugaatii gurguran warra dhugaatii wanni jedhan waan adda addaa kana namoonni waan akkasii fayyadamu ollaa jaraa jiraatanu ammarraa kaasaatii bahaa mana nagaa barbaadhaatii lafa nagaa oola kanadha. Dhugaadha. Kanaafuu inshallah jarris biyya jaraati. Biyya jaraa akka malle keessa biyya haraamaa akkasiin taatu hin barbaadan waan ta'eef akkana isinii jedha. Naan ergan jiru. Okay, gastiin ko cufaa turedha. Kanaafuu haala kanaan harkiseera. Of eeggannoo cimaan barbaachisaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Irtaa Rafiiqo. Kan fayyaa keetti nagaa. Naguma. Nagaa alhamdulillah baga nagaan dhufte. Amiin baga nagaan dhufte. Amiin. Yaada bareedaa dabarsaa hartaa. Ammatti garuu aleenii addarbaniiru kan jarri jedhamaaru chaarjaa raashni qabaara jedhanii dhugaadhaanne chaarjaa qabaniiru ijoollee. Quban qabu kan chaarjaa garuu Imaaraat keessaa bakkuma hundaayyuu jira qabaan. Kanaan jala murasitti immoo danda'a. Maaliif amma Dubaayis qaata jalqabanii nama baay'ee qabaaru. Engadda bakka naannoo hojii kootii nama 200 ol al tokkotti qabanii deeman. Sigale nama 10 nama 5 kan qaban immoo baay'eedha. Al tokkotti baasiin guddaan dhufee baasii baay'ee dhufee nama akkasitti naqanii deemanii. Sana keessaa namoonni baay'een waraqaa qabu waan si dhibu. Bakka wayitu jira bakka Habashaan keessa jiraatu. Naannoo sana keessa waan si dhibu Habashaan uffata baay'ee gaggabaaboo uffatanii jiran turanii waraqaa qabu waan si dhibu. Otuma waraqaa qabanu keeziin biizinasiidhaan itti baname waan si dhibu amma galaa jiru dipoorti godhamaa jiru. Kanaafuu dubbiin waraqaa qabaachuu qofa otoo hin taane bakka malleetti qabamuutu immoo gadheedha beektaa. Kanaafuu baay'ee jabaachaa jira qabaan baay'ee jabaachaa jira. Abu Dhaabii kanaas baay'ee qabamaa ture dheengadda alaayinis jira ture. Itti fufaa jira gaajmaanis hundinuu qabanii inni jedharu biyya jala qulqulleessuu barbaadaa summii baay'eeti. Kan jarri funaanaa jiranu qabaan bakka hundaa qabaa jiru garuu ajmaaniin chaarjaa kana karaarra warra deemu warra uffannaa gaariillee uffanne deemsa abbichaati wajjin akkuma jette dhaabbannaa bakka hin taane sochii jaraatii wajjin kan jarri funaanaa jiranu garuu hanga nama argetti ni jammarama jedhaa jira malee kan mana seenuun maddee jammaraniiru natti hin fakkaatu. Hin jalqabama dhiyootti jalqabama kan mana seenu maal Abu Dhaabiidhaa mana seenan miti reefu. Aleeni Abu Dhaabiidhaa mana seenan jedhaa jiru. Isaayyuu immoo sirni jarri baafatan waraqaan keellee operosorii irra jiraate yoo manatti illee irraanfattee baate jaraan hin dubbattu jedhan bananii faddalsiin jedhu seenuu qofa jedhan kan kee. Deebii kana achitti kennita jedhan.
dhattee qabamtee cheekii godhamtee baata. Yoo waraqaa qabaatte illee deemtee cheekii godhamtee baata. Yoo keeziin adda addaa sirra jiraate yookiin keessi adda addaa sirra jiraachuu danda'a. Jechuun egaa waan sirra jiru achitti dhaqanii ijaan ashaaraa ijaatiin ashaaraa qubaatiin ilaalanii bilisa yoo taate waa hundarraa bilisa yoo taate sanaan booddee si gadhiisu. Ispeeshaalii immoo dubara akka sinasiin jedhe dubara uffannaa jaraa sirrii hin taane uffannaa gaggabaaboo uffatanii harma jaraa mul'isanii maarree jara akkasii manuma murtiitti illee hin geessanu waan si dhibu. Bakka biizinasiidha isa jedhuun diippoortii godhanii erguutuma waraqaa qabaatte jechuudha. Tuma waraqaa qabaatte akkasitti si galchu. Namoonni immoo akkas mana dhugaatiitti qabaman dhugaa qabaman mana keessatti dhugaatiin argaman akkas innis immoo haaluma kanaan waraqaa qabaattes yoo dhiiftes ani kanan jechuu barbaadu namoonni amala gadhee qaban hinuma jiru keenya keessaas kanaafuu ollaa keessan namni nagaan yoo hin jiraanne kan hin jechuu barbaadu ollaa keessan namni nagaan yoo hin jiraanne bakka dhugaatiitu jira taanaan ollaa keessan bakka biizinasii adda addaatu ollaa keessan jira taanaan namoota akkasiirraa faffagaadhaa. Sababaa namoota akkasii nama nagaatu qabamaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanadha rabbiin nu haa eegu hunda keenyaayyuu. Inni qaata jammaranii uffannaadhaanis naamusa uffannaatiin deemsaatiin isa qaata gochuu jammaran ijoollee marata fa'aa maratanii deeman ijoollee hedduu fillafiitti giddaama kiyyatti qabanen nandanuun arge garuu rabbiin nu haa eegu malee inni bara kana sodaachisaadha baay'ee takka kanatti argeen beekuun. Dhugaadha. Malee of eeggannoo cimaa barbaachisa. Kanneen illee kaan illee ni qabna waraqaa jiran akkuma jettu deemsa hin taane bakka hin tolletti hintani jechuun gaarii miti. Maammeen egaa hin bahaa jira inshallah. Harka jabaatiin qabamee jira. Inshallah bahaa jira. Hedduu kana inshallah waan keerii dhageenya. Inshallah hin baha. Abdii qaba. Badii tokko hin qabu waan ta'eef hin baha. Gara sanyootti du'aa godhaaf inshallah ni ba'a inni abdanna yeroo dabdabbiin darbee jira inshallah ni ba'a gidoo rabbiitiin. Inshallah akkasii ga'a. Anaa akkasii rafiikoo godaan